Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu obboleewwan kiyya qaalii fi gaggaarii kuwaayee wal qabatee namoonni hedduun gaafii na gaafachaa turtanii gaafii kuwaayee amma dura kuwaayee buufadhaa irraa fayyadamaa isiniin jedhee dhaamsa gabaabsaa isinii dabarsin ture. Garuu namoonni hedduun warri itti fayyadamtanis itti fayyadamtanii warri itti fayyadamanis immoo amma sarara deebiidhaan kuwaayee hedduu nama fayyadaa sooshaal miidiyaa hunda caalaa hedduu bu'aa qabeessa yoo beektanii itti fayyadamtanii warroonni ammaan tana isa fayyadamaa jirtanii akkamitti maallaqa nu herreeguu didee maallaqa nu herreegu sana akkamitti irraa baafachuu dandeenya akka jettan warri jette yoo jiraattan warri gaafattanis warri eegan anna gaafachuuf jirtanis karaa salphaadhaan duraan dursee kuwaayee fayyadamuu keessaniin duratti yoo foloon keessan 1,000 sinii guutuu akkasumas immoo guyyaan waan sinii poointii waan sinii herreeguu qabaa poointii sana yeroo sun guyyuma irraa guyyutti fakkeenyaaf ani amma mataa kiyyaa pointii 12,000 fi 600 bira qaba. Kana jechuun immoo gara riyaalaatti dabarsine waa xiqqoodha. Gara riyaalaaf wayii reefu maalii wahumanni guyyaa ni kennuuf malee foloon kiyya amma 200 fi wayii jechaadha. Akkuma argaa jirtan foloon keenya xiqqoodha. Foloon kiyya amma 200 fi gara 40 wayiiti. Namoonni hedduun gara foloo kiyyatti waan reefu anillee argan jala qabee sawwan ta'eefu akkamitti warroonni amma dura irraa fayyadamtanii foloos ni guddatee jiru akkamitti irraa baafannaa akka jettan warra jettan gabaabaadhumatti yeroo as keessa seentanii bakka suuraa gubbaa isaanii jiru irra cuqaastanii yoo warroonni laayivii seentanii laayivii yeroo seentan akka waan aappiilee garaagaraa osoo hin taane yeroo isin laayivii seentanii namoonni kennaa hedduu kennaa bilisaan namaaf kennamu abaaboo ta'ee wantoota garaagaraa kennaa bilisaan namaaf kennamu hedduu ofirraa qaba. Akkasumas immoo fuula bilbilaa kana cuqaasuudhaanis bu'aa guddaatu irraa argamaa jechaadha. Warroonni laayivii 1,000 dabaltanii laayivii seentanii kennaa akkasiisan qabdan akkuma argaa jirtan kana amma bakka kanatti maallaqa kunoo bakka asitti jechaadha. Asitti bakka riyaalaa kaaheera kun immoo bakka poointii walitti qabatanii jechaadha. Fakkeenyaaf asirra yoo cuqaasnu keessa nu galchaa warroonni poointii qabdan poointii san akkamitti gara riyaalaatti gara gashannoo jettan irruma cuqaaftan jecha oggarra cuqaaftan fakkii kana isinii fida. Fakkeenyaaf amma poointiin 12,600 riyaala Saudii riyaala 1 fi saantiiba 26 dhufa waa xiqqoodha. Amma asirra garagalchuudhaaf bakka tanan cuqaasa jechaadha. Bakka tanan cuqaasa. Egaa asirra cuqaasee kunoo kallattumaan gara wanni kiyyarratti garagalchaa jechaadha kunoo akkasitti gara riyaala kiyyatti garagalchaa jechaadha. Kana maalin godhuu qabaa riyaala kana immoo karaa salphaadhaan immoo karaa akkasumas immoo riyaala 20 yoo guutan riyaala 20 guunnaan kallattumaan bilbila keessan irratti dabarfachuu dandeessanii jechaadha. Bilbila keessan akka rasiidaatti warri zaynii qabdan zaynii moobaayilii warri qabdan moobaayilii sawaa libaaraa sim kaardii hunda biyyuma jirtanitti hundatti kallattumaa sim kaardii irra dabarfachuu dandeessanii akkasumas akkaawuntii mataa keessanii warra qabdanis akkaawuntii mataa keessanii irra dabarfachuu dandeessanii san qofaa osoo hin taane immoo akkuma argaa jirtan kana bakka kanatti wanni kuni inni kunis bu'aa qabeessisaa maal yoo jettanii fakkeenyaaf asirra cuqaaftanii sheerii isinii baasaa sheerii fakkeenyaaf amma sheerii waasaabii namarratti erguudha akkasumas sooshaal miidiyaa garaagaraa hundarratti erguudha akka feesbuukaa meeseenjar tiwiitar telegiraam sooshaal miidiyaa hundarratti erguudhaaf hiree isinii kennaa namni isin irratti sheer gootasu yoo ka buufatu ta'u riyaala 18 isinii kaaha asumatti kallattiilaa bakka tanatti isinii kaaha jechaadha. Fakkii akka tanaati irra cuqaastanii kallattumaan gara birriitti riyaalatti isinii jijjiira jechaadha. Kana bu'aan isaatii yoo viidiyoon kiyya isinitti tole laayik sheer gochuudhaan akkasumas chaanaala kiyyallee subskiraayib gochuu hin dagatinaa. Baasiitti hin qabdanii wal jajjabeessuu aadaa godhannuun dhaamsa kiyya galatooma.